Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa, Sibuu Siree fi Gudayyaa Biilaa uummata Amaaraa fi Oromoo bakka bu'an marii araaraa fi haala nageenya naannawaa isaanii itti eeggatanii fi hawaasa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an bakkatti deebisuun haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Uummanni Oromoo fi Amaaraa jaarraa hedduuf naannoo sabaa fi amantaan otoo waliin qoodiin kan jiraataa ture shanee fi garee finxaaleeyyiin summii jibba hawaasa keessatti uumuun addaan nu qoqqooduun gaaga'ama kanaaf akka saaxilamnu taasisus gocha garee kanneenii hubachuun gara araaraatti dhufuu dubbatu. Garee kanneen irrattis tarkaanfiin olaantummaa seeraa akka fudhatamu jiraattonni aanaalee kunneen gaafataniiru. Amaaraa fi Oromoon wal keessa dhalannee walirraa fuunee wajjin nyaannee wajjin dhugaa turre jechuudha. Abaawoon shaneen gidduu galee yaada hamaadhaan dhufee osoo nutis hin beekin osoo nutis firraan eegin ijoollee wallaaltuu humaan beekne ta dalagaan qabne waata qabbaa fi yaatii afaan keessan dhayin nu jalaa guurtee waan maleedhaan lafa dhaabte jechuudha. Diidee manaa fi ala keenya balleessite obboleen keenyaan garaa waliin boorisise jechuudha. Facaateen shaneedhaa tun har'allee immoo halkanillee yaadaa jirraa rafaan jirru jechuudha. Egaa addanatti gad deebine. Maaliif namoonni nu naannoo kana jiraatee nageenya keenya eegu hin jiran jechuudhaan yaada cimaarra geenyee hirribni nu fudhachaa jiru halkan kana ta'aa bulla jechuudha. Maaliif ta'aa bulla nageenya kana eeguudhaaf mataa keenya eeguudhaaf. Kanaaf ammoo aanaan sadeen kun eega dhufta waa'ee nageenyaa irratti har'a ammoo milishaa naannoo keenya kana jiru qabachuudhaan aanaan Sibuu Sireedhaatis bakka jiru nu ka'ee aanaan Gudayyaa Biilaatis bakka jiru nu ka'ee aanaan Guutuu Giddaatis bakka jiru nu ka'ee nageenya keenya kana naannoo jiru irratti gaara jiru kana akka nu to'atan barbaannaa jechuudha. ይሄ ህዝብ ምንም የማያውቀውን ፖለቲካ በፖለቲካ ልዩነት በእምነት ልዩነት በቋንቋና በማንነት እንዲታረድ እንዲንገላታ እንዲበላላ አድርጎታል። Murnoonni kunneen uummanni siyaasaan amantaan sabaan afaanii fi eenyummaan wal qoqqoodee akka wal nyaatu wal ajjeesu godheera. Gocha kanarratti hirmaachuun keenya ammoo wallaalummaa keenyadha. Uummanni Oromoo fi Amaaraa as jiraannu kan wal dhabnu kan wal gaarreeffannu lafti nu hanqatee osoo hin taane akkasumas dheebuu siyaasaa qabaanneeti miti. Wallaalummaa keenyarraa kan maddeedha malee. Bulchaan aanaa Guutoo Giddaa obbo Mangistuu Magarsaa kaayyoon marichaa jiraattota aanolee rakkoon keessatti uumame waliin mari'achuun rakkicha waaraan furuun lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisuu akka ta'e dubbataniiru. Kaayyoo waltajjii kanaa inni guddaan nageenya waaraa itti fufsiisu sabaaf sablammiin Oromoof Abaarri sabaaf sablammii kamuu aanaa keenya keessa jiran godina keenya keessa jiran waliin jiraachuu akka qaban tokkoomanii jiraachuu akka qaban wal jaallatanii jiraachuu akka qaban wal amananii jiraachuu akka qaban waliif yaaddoo otoo hin ta'in waliif gaachana ta'anii jiraachuu akka qaban waltajjii irratti mirkaneessu waan ta'eef. Itti aanaan bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa caasaalee mootummaa cimsanii hojiitti galchuun nageenya waaraa hawaasaa yeroo gabaabaa gidduutti akka mirkanaa'u hojjetamaa jiraachuu himanii misooma waloof waliin hojjechuun qabeenyaa fi misooma badee bayyaannachiisuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Walitti dhufeenya keessan cimsuu qabdu. Ganda keessan ijaarrachuu qabdu. Ganda gubate deebiftanii ijaaruu qabdu. Mana namaa gubate deebiftanii ijaaruu qabdu. Mana dhuunfaa. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Bahaa obbo Olumaa Dassaaleeny qaamoleen humnoota nageenyaa hawaasa booressaniif deeggarsa taasisan gocha isaanii irraa of qusachuu akka qaban dhaamaniiru. Kan ta'e ta'eera. Amma garuu gara fuulduraatti maal gochuu dandeenyaa kan jedhu tokko namoonni shaneedhaaf dawoo taatanii odeeffannoo kennitanis ta'e yaada laattan nyaata kennitan odeeffannoo adda addaatiin karaa adda addaa deeggartan dawoo taataniif ammarraa kaasaatii hojii keessan badaa kanarraa of qusadhaa.